Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun tibbana biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Tibbana keenya har'aatiin dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaaf kan naannoo qabannee dhiyaanneerra hanga addiseettaanaatti nu waliin tura. Qabeenya bishaaniitti sirnaan fayyadamuun wabii nyaataa mirkaneessuuf ciminaan hojjetamuu qaba jedhanii pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Mulootti facaasa qamadii jallisii bonee pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii eegalchiisaniiru. Birmadummaan biyya tokkoo guutuu kan ta'u midhaan nyaataan of danda'uu dabalata waan ta'eef kana milkeessuuf bona kana Oromiyaatti jallisii qamadii lafa heektaara miiliyoona 4 misoomsuuf facaasaan kan eegalame ta'uu obbo Awwaluun himaniiru. Godinichatti barana jallisii lafa heektaara 200,000 fi 32,000 ol misoomsuuf karoorfame keessaa lafa heektaara 100,000 fi 80,000 ol facaasaaf qophaa'uu himaniiru. Qabeenya uumamaa lafaa fi bishaanitti sirnaan fayyadamuun oomishaa fi oomishtummaa dabaluu keessatti gahee olaanaa qaba waan ta'eef qonnaan bulaan kana gochaan mul'isuu akka qabu obbo Awwaluun kan dhaaman torban kana keessa. Gargaaramummaarraa gara oomishtummaatti ce'uu fi hojii buusaa gonfaa Oromiyaatiin hojjetamaa jiru fakkeenyummaa kan qabu ta'uun ibsame. Waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti itti gaafatamaan ijaarsaa Dr. Mangistuu Baqqalaa godina Baalee Bahaatti qamadii buusaa gonfaa Oromiyaatiin kilaasteraan misoomaa jiru daawwataniiru. Dabalatasaa seenaa firdiisaa akka taanutti qindeessiteetti. Waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti itti gaafatamaan ijaarsaa Dr. Mangistuu Baqqalaa godina Baalee Bahaa aanaa Ginneeritti qamadii buusaa gonfaa Oromiyaatiin kilaasteraan misoomaa jiru daawwataniiru. Hojiin misooma qonnaa buusaa gonfaa Oromiyaatiin hojjetamaa jirus karoora biyyi birmadummaa dinagdee mirkaneessuuf qabatte milkeessuu keessatti fakkeenyummaa kan qabu ta'uu ibsaniiru. Waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti itti gaafatamaan ijaarsaa Dr. Mangistuu Baqqalaa hojii buusaa gonfaan Oromiyaa gumaataaf buusii miseensota isaarraa argatuun cinatti qabeenyaa horachuun rakkoo uumamaa fi namtolchee dandamsiisuuf hojjechaa jiru jajjabeessaa ta'uu himan. Godina Baalee Bahaatti sagantaan buusaa gonfaa lafa heektaara 2,745 irratti midhaan gosa garaagaraa kilaasteraan misoomaa jiraachuun kan ibsame torban kana keessa. Wiirtuun tajaajila iddoo tokkoo kenni tajaajilaa qulqulluu si'ataa iftoomina qabuu fi haqa qabeessa ta'e lammiileef taasifamaa jiruun hawaasni fayyadamaa ta'aa jira. Dabalatasaa dabalaa gurmeessaa akka taanutti qindeesseera. Dhiyeessii tajaajila ammayyeessuun kenna tajaajilaa saffisiisuu, qaqqabamaa taasisuu fi alseerummaa maqsuu, sirna kenna tajaajila dijitaalessuu fi itti gaafatummaa mirkaneessuuf wiirtuun tajaajila iddoo tokkoo hundaa'e. Yeroo ammaa magaalota adda addaa keessatti babal'achuun rakkoo kenna tajaajilaa hiikuudhaan hawaasni tajaajila barbaadu yeroo isaa osoo hin qisaasessiin akka argatuuf boqonnaa haaraan kan itti saaqamedha. Mootummaan naannoo Oromiyaa uummanni naannichaa bo'ee osoo hin taane boonee tajaajila akka argatuuf kutannoon hojjechaa jira. Riiformii hundeeffama gandaatti aansee tajaajila uummataa guddisuuf wiirtuun tajaajila iddoo tokkoo xiyyeeffannoo argatee hojjetamaa jiruunis naannichatti magaalota 5 keessatti hojiirra oolaa kan jiru yoo ta'u rakkoo walxaxaa kanaan dura ture furuun fayyadamummaan uummataa dhawataan mirkanaa'aa jira. Heerri mootummaa biyya keenyaa sabaa fi sablammoonni hundi walqixxummaan jiraachuudhaan aadaa, afaan, amantii fi eenyummaa isaanii akka tikfataniif bu'uura ta'eera jedhani Afayyaaniin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan. Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa akka naannoo Oromiyaatti marsaa 20ffaan mata duree waliigaltee diimokiraatawaa tokkummaa sabdaneessaaf jedhuun magaalaa Bulee Horaatti sirnoota garaagaraan kabajameera. Dabalatasaa Marshaa Shophaa akka taanutti qindeesseera. Heerri mootummaa biyya keenyaa sabaaf sablammoonni hundinuu walqixxummaan jiraachuun aadaa, afaan, amantii fi eenyummaa isaanii akka tikfatanii fi bu'uura ta'eera jedhan afaan yaa'ii caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan. Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa akka naannoo Oromiyaatti marsaa 20ffaa fi mata duree waliigaltee diimokiraatawaa tokkummaa sabdaneessaaf jedhuun magaalaa Bulee Horaatti sirnoota garaagaraan kabajameera. Tokkummaa sabdaneessa mirkaneessuun imala badhaadhinaa milkeessuu fi hunduu tumsaan hojjechuu akka qabu afaan yaa'ii caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan kabaja ayyaana kanaa irratti haasaa taasisaniin ibsaniiru. Oromoon sabaa fi sablammoota hedduu waliin jiraachuun utubaa biyya kanaa ta'uu ibsuun guyyaan kun guyyaa wabii heddummina keessummeessee walqixxummaan aadaa, afaanii fi eenyummaa mirkaneesse ta'uus dubbataniiru.
Kabaja guyyaa sabootaa sablammootaa fi uummattoota bara kanaa hidhi haaromsaa bara itti xumurame ta'uu fi pirojektiiwwan gurguddoon akka biyyaatti hojiin itti eegale ta'uun adda kan taasisu ta'uu himuun ijaarsi Itoophiyaa haaraa waliigaltee sabaa fi sablammootaan kan dhugoomu waan ta'eef hundis milkaa'ina isaatii fi tumsuu akka qabu Aadde Saadaan kan dhaaman torban kana keessa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya tibbana keenya har'aa biiroo koominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kanarratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa argachuuf yuutuubii, feesbuukii, teelegiraamii, tiiktookii kallacha Oromiyaa laayik, sheer, kooment, sabskiraayib gochuun hordofaa isiniin jecha torban tibbana kan biraan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.